Zaba sun kadan ne fa onno ma yon kadan hin kat malum ma si baron dirka iyan kuni oromo biratti ada girrisu kana mali namni modwa ikata mo bisi sanne kam sarra ka sifakin kam tijinna tasifakin surre sakana abata sida hamdu rabbi arju makitini nubada aftidini rahmatakitini lakal hamdu rabbi an engedda sasine kasina ni iye wallahi gadi balambu ature an qada ko yaro dut bim balambu yaro san wajin balambu tuma dilalameti yadda alin jede lala mako ega adda bahe kulkullahi male amma fatabayyanu tutinaso ma qur'an majidika tabiya kotiya yaro namni wa unda girrise way kum balan kum mal iye ni kan posate an posatu zimme ega inni qabbanahe wanticin qoradda malakan ni ta hunde sajala sarraka malirraka mucaan kun akkamitti duute hundeen siyo nama akkami amma gariin nama rabbi rahmataa godhuuf rabbi maala godhuuf du'aa baay'ee zeenika hin kadhanne doosi sin kadhanne azaaba sin kadhanne fan hunduma yoon kadhanne hin kad maalummaa si baruun dirqama talli kun akkami nama rabbiin beektu nama du'aa kadhatamuu fi ta'u nama hin taane qoratamuu qaba malee asumaan ka'anii balaa buusanii iyyan kuni oromoo biratti aadaa akkana aadaa girrisuu kana maali namni modwa kadhatamuufis hundee ilaalam sarraa ka'e caluma dhaniituma iyyanii boo'ee inni kaan balaa buuse waan kana dura qoratanitu sarraa ka'e du'aa akkamirraa kadhan akkamitti dhiibne akkamitti duute intalli kunoo nama qaalii rabbiitiin jiraataa turte surasi inni kan sasin surree dhaabatu posti godhe rabbi jannata siifa kennu kamti jannata siifa kennu surree sakana dhaabata isida aadaa islaamaan qabne suuruma san rabbi rahmata godhuuf illee jedhe rabbi rahmata godhaadha yoo fedhe dhiisaa garuu suuraa surree hidhatee intala jazbaatee dhaabatu kana argaa nama du'etti nu buusina argaa akkamitti suuraa kana posti godhe rabbi jannata siifa kennu nama ajija rabbii fudhatetu jannata rabbi argata nama ajija rasulaatiin buletu jannati kadhatamaaf nama jechuudha yoo laaltu suuruma sana posti gootanii suuraa sana irratti rabbisiif araaramuun osoo beektanii aqliin keessan irraa ta'u agarsiisa. Inna lillahi ma darasootum tokko jira. Ha jedhu ifa keenyaaf ha jedhu dura lafa dhiite maal fatabayyanu sana waan kana qorateera yeroo moo suuraa surree hidhattee intala akka kiristaanaatti dhaabbattu bifasi tokko amma qorattee ilaalteetta waan kana suuraa isii akkuma isiin dhaabattu surree isa wallahi qaamtisi kullaan akkanatti mul'atu irratti maxxansee rabbi jannatiif kana boo'a jannanni rabbi jannatan seentu jannee nabiyyi rabbi sallallahu alayhi wasallam dubartiin qullaa deemtu jannatan argattu dubartiin mataa ol dhaabde akka gooba gaalaatti mataa isii tulluudhaaf dubartiin qullaa dhiira dura deemtu jannatan seentu hadimni jedhu hadisa sayyamu hadisa kaznaabil bukti jedhamte akka gooba gaalaatti mataa dhaabde kan deemtu kan surreedhaan akka shari'a rabbii cabsitee deemtu jannatan argattu jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam kana nuti jannata kennu dhiisu keessa miti rabbiin ghafuurur rahiim abbaa fedhe dhiisee abbaa fedhe qixaaxuun isa bira jira garuu eenyu bira jira dhaamsikoo nama surree sana wajjin intala sana rabba araaramullee yoo jettee barreessite rakkoon qabu garuu suuraa surree hidhatee jiru sana suuraa jazbaa sana akkasitti maxxansitee rabbi jannata kennu jechuun irra itti wanjala isitti fiduudha malee jannata siidaa kadhachuu miti sinii galee baga rabbiin kan warra ibiddaasi godhe jechuufaa abaarsanatti fakkaatan maaliif surree sana yeroon arguwan mucaasan rabba dhiisuuf illee jechuuf akkan jedhuun qaba afaanna qaba surree isiin hidhattu uffannaa isii isin poosti gootanii rabbi jannata siifa kennu jannanni namni kadhatamuuf akka qaba akkatti kadhatamu qaba sinii gala hawaasa keenya waa girriftanii duran sardamina shariyaa keessan qoradhaa akkamitti du'aa hin kadhatamu maqaa siitiin barreessi rabbi rahmataa godhuuf jedhe garuu aslan surree akkasiin jirtu sanaan isiidha fajaajoftee deemtu isiidha daangaa ergamaan rabbii himan tarkaanfate isiidha warra jannata hin seenu ebelu dubartoota keessaa jedhanii lakkaan keessa tokko isiidha dubartii qullaa deemtu jannatan argattu jedhame keessaa tokko taatee argamte akkamitti qullaa si dhaabdee ittu wanjala itti ta'uudha kun qullaa akkasiin itti dhaabatu poosti gootanii rabbi jannata siifa kennu jechuun kun jannata kadhachuu sun taane wanjala isii sana ittuu ifa baasaa jirtan diinuma keenyattuu qishinaa gochuu barbaada kun aybiidha malee aybiidha surreedhaan dubartii surreen dhaabatu tokko maxxansitanii rabbi jannata siifa kennu jechuun aybii ala inna sil'atallahi qaali meeshaan rabbii qaali jannanni qaali haa ta'u surreedhaan dubartii dhaabattu irratti poosti gootee akkamitti jette
maqaasitiin godhi feetu akka barbaadetti jedhi garuu footoo dubartii qullaa dhaabattu dubartii daangaa rasuulli himan san tarkaanfatte dubartii ajaja rabbiin fudhatin akkanatti dhaabattu kana xiggi gootii feesbuuk irra dhaabdee rabbi jannataa kennuu jetta. maali kun aadaa islaamaa miti waan islaamummaa baradhaa islaamummaan akkamitti akka nama ajaju baradhaa jarkeen amma jalqaba intalli kun akka imamutti asliin isi biyya Yamanitti akka dhalatte beekamaa Yaman irraa biyyatti galte biyyarraa akkasiin biyya alaa baate abbaan quban qabu jechuun oduun deemaa jira abbaan isin agarre garuu aslan asirratti wanni dhaabbanne shamara keenyaan jennu wanni shamara keenyaa fi dhiira keenyaan dhiiraafis waan dhaabnu qabna shamaraanis waan dhaabnu qabna warra dhiiraatiin warra shamaraatiin biyyaa bahuun keessan dogongora gaafa ta'u hin beektan jaallattanii jibbitanii shamarri biyyaa baate daangara bitarkaanfattee baate sobaa kun rasuula rabbiitu himan sallallahu alaihi wasallam dubartiin tokko laa tusaafiru almar'atu illaa ma'a mahaarimihaa firaa wajjin malee fira itti aanu nama isii wajjin ciisuun dandeenye yoo ta'e malee dubartiin tokko biyyaa bahuun seera shari'aatti ajaja rasuulaa cabsitee baate jaallaa jibbaa kun qur'aana lafa jira ragaan tokko qabadha daangaa cabsitee baate miti erga baatee homo achitti ajaja rabbii eeggataa jirti mucaan amma deemte kun kan isin surree wajjin dhaabdanii du'aayiidhaan jannata kadhataa oltan kun daangaa rabbii cabsuu dura akka isin itti jiraattu qorachuu qabdan nama ibaadaa qabu asumatti waa tokko mee waa isinitti muusu waasaa keessan kutuun ta'e shamusta rabbi rahmatan waa godhu namni du'aa hin kadhatu muufis lafa jira quraanii lafa kaa'ee jira ammoo mucaadhuma kanaaf jaarsumti siitiifu isiinuu bakka akkamitti argamaa turan eessa turan ibaada rabbi irratti namni jara kan argina suuraa jara qullaa akka rasuulli rabbi abaarsa rasuulaa keessaa argine suuraasi viidiyoo fayyaa'ee mul'ataaru suuraan gayyaa mul'ataaru kan fiddanii maxxansitan isa jechuudha shari'aan keenya balaaleffatee akki jarri itti wal fuudhe seera shari'aatii miti akkisiin suuraan isii irratti poosti godhamee du'aayi rabbi jannataa kennuuf jedhamtee dhaabataa jirtu sun akka rasuulli hime sana mee intalli kun suuraa surreedhaan qullaa yeroo kanatti xiggettee dhaabattu abaarsa rasuulli abaare keessa jirti moo hin jirtu hadiisa Bukaariiti lafa jira dubartiin qullaa deemtu dubartiin surree hidhattee dhiira dura deemtu abaaramtu rasuula rabbiitu abaara sallallahu alaihi wasallam nama rasuulli abaare isin immoo fiddanii poosti nu gootanii jannata rabbi siif kennu jannata kadhuuf rakkoon qabu garuu suuraa surreedhaan dhaabatu san wanjala isitti dabalte malee wannati wanjala sirra qannafte hin jiru surreedhaan dhaabachuun abaarsa rasuulaa keessa si galchee jira abaarsuma rasuulaa kana fudhattee immoo surreedhaan yeroo isin addunyaarra amma sheer godhamtu wanjalatu itti baay'ataa jira isii kana maaliif namni si argu hareen هذه عاصية جدا كوني ربين وانجلينيا أتدان الدنيا رتبه كم تملك علي كونغو نينو يمال فجر لا فجر غافين أني غافن سورة إسي سورة وجم بوستي قد إنما ربي جنة تسيفك إنه جد ورقة نمي تشوف بوستي قد زندين كيف أدي أجريبي أكملت أبارما دافدوي كده تبقى سنة مقادان كده بوستي دان كده garuu suuraa isii daangaa rabbii cabsee ka'e san suuraa isin dhaabattee kaate sun suuraa daangaa rabbii cabseedha suurichi akkamitti irratti poosti barreesse taati jannata rabbi siif kennetti jannata silaa rabbi abbaa fedheef kenne abbaa fedhe azaabuun kun hojii rabbiiti garuu moo seera islaamaa cabsuumaa barbaachise ani kana islaamarraan qaba shamaraan dhiirarraa asitti gaafiin qaba dubartuma fedhe haa ta'u kan shari'aa islaamaan eeggatin kan qullaa isii deemtu ajaja qur'aana keenya cabsite ajaja ergamaa rabbii cabsite abaaramtee kan deemtu nam tokko fiddee poosti goote akkasiin dhaabattu qullaasi jannata rabbi siif kennu jechuun wanjala dogongora wanjala kana beekadha yookiin dogongora isii sanaafis dogongora dabalaa jirtan dubartii qullaa dhaabbattu yeroo isin gadhiiftan arabas haa ta'u ajamas haa ta'u yeroo argee kun dubartiidha moo dhiira jedhee yeroo laa dubartiidha أعوذ بالله أبارمتو رجع. إنهم تدعي كذا تكون شريعة كميت برتي. أكملت دبرتي كلها دابتو أمان تابراتي كم كلها ديم سير إسلامات دبرتي نفتح ديمو لكن سير رابر باجسو. ها؟ فولا إسيتي أنجميلات كن جو إلالتن وامرات فنانسي. أكملت إسين كنا فوسطني دعاء كذا تن كونس غافي شريعة برا لا شريعة ولا سركيس ديرا. أشتر كان فني شمرة كنيا يسين تمر دفني ساعتين وجلا ديمارا وما إشاين جيف شمرة كنيا بيجابهون إيجا وانجلتي يروح يروم تو أكتيروم تو قرا
eega heerumtee bultii kee jabeeffadhu nama 90 hinaasa'e akkana laa hinaasa'e abbaa sagalee asiin heerumte heerumuu baadhu nikaa hidhamte maaltu asiin nama tokkoon siyaasofsiisa maaltu asiin sagalee mucaa kanaa otoon du'in dura nama meeqatu waraabaa aalamatu isi waa'ee isi waraabaa jira isin bultii jaarratti maqaa dhafa ta'u bultichi seera shari'aallee faafaalleessu akka dhageenyutti abbaanis akka waan nikaan hidhiniiti haa ta'u kun egaa seera shari'aa yoo cabse sida bultiin dhaqee bakka hin ga'u cabuun isaa nafu yoo daangaa rabbii cabsite cabuun kee nafu beekamu dhiira ta'e shamara ta'e wallaahi shamarri ani biyyaa bahe jette ani maatiin biyyinan argu jette daangaa rabbii cabsitu cabuun kee oolu abadan inuma tura inni nafu nikaa firri kee osoo abbaan jiru nikaa gara biraatiin hidhamta kanas shari'aan siin ayyamu abbaa obboleessa bakka jarri hin jirretti wasiilan akaakayyuu eessummaan bakka hin jirretti sii kaa'e kana hunda yoo hin qabne immoo shari'aa qaadii sii kaa'e kanaan ala ofii keetii nikaa of gootee heerumtee jiraattu atumti kanumaaf rabbisi cabsuu danda'a mucaa kana amma yoo hundee si qorannu ni kuma abbaan akka waan quban qabneeti abbaan heerumuu masee quban qabu abbaan biyyaa bahuu si jajaa booda dhagaye haa ta'u kuna ta'u akka ta'uttu wanni shamara jiru siin duute seechin deebitu kan jirtu bor akka dubbiin kun deebine gorfaman isliimaa jira shamarri tokko heerumuuf abbaa kee maatii kee qoradhu akka rabbi siin jedhetteeru wallaahi daangaa rabbi cabsitee abbaan arge nikaasi hidhe abbaan umti ati hin beek ebenu nikaana hidhe birii 500 ebenu 300 fudhu namumti fira naa ta'e nikaana ish fira sii ta'e nikaa warri akkanaa hinuma cabda wallaahi daangaa jedhama malee heeruma halaalaa hin jedhamu kun dubartiin laa tunkaxu almar'atu illaa fuudhamuunis firaan malee hin jiru fira keessaayyuu nama isinii lakkaa'e qaba shari'aan abbaa obboleessa wasiil akaakayyuusi eessuma yoo kun hin jiraanne yoo kana hundaan qabne shari'aa shari'aan qaadii yoo siin hidhin abbaan fedhe isinii tokko qabadha yoo immoo fira kanaan alatti abbaan fedhe nikaasi hidhe fira gara haadhaasa ta'u fira gara maalii yoo mucaa wasiilaa mucaa abbeera kooti wanni akkas jedhu shari'aa keessa hin jiru abbaa kee dhageeffadhu faatee kee dhageeffadhu hin dogongorin gaafati daangaa malee nikaa hidhamte gaafati daangaa rabbi malee nikaa akka malee hidhamte cabuun kee oolu jechuudha abadiinuma turtama maaliif li'annaka caasiya daangaa rabbi waan ati eeggattee hin jirreef rabbi si cabsa hin tuura malee asirratti dhiiraafis wanni naamu yoo fuutan zamana amma siluma asin dhiyoo kana viidiyoo ko tokko qaldiin godhee ture malee viidiyoo sun dhugaadha tiktok irratti viidiyoo sana ani waan irratti hojjedhe qaba isiniif hin galle malee viidiyoo ani dubartii qullaa deemtu hin fuudhin kan tiktok irra deemtu fuudhin gaafa isiniin jedhu sana an keessa gorsa guddaan dabarfadhe isinii qoosaa fakkaate namni baay'een qoosaatti fudhatta hatta biyya keessatti dhufee faca'e wanti asitti illee namni nana arge illee waan sana waan bareedduudha garuu wanti sun gorsa qabdi jedhe sammuu qabu maaliif hin fuudhin siniin jedhe dubartii surreen deemtu qullaa hin fuudhin gaafa sana waan hin jedheef hadha intalli kun osoo uffata shari'aa nama uffatu nama rabbiin beeku ta'e isa kana nikaasaa baattee nama biraa naasoftu bilbilinu hadha dhageenyu kun ragaa erga siin duute nama biraarraa hin dhagahamu ture warri haasofsiisaa maal jedha beektaa mata duree barreesse osoo siin hin du'in dura osoo siin hin du'in maaltu hayyama warra namaati baaf hayyama godhanii haba haasaan tokko isiidoo warra namaati eenyu haasa isiidhaan jedhe yaa shamara bultii jaarratte tingi godhi sammuu kee keessa dhiiraan haasa'uun balaa lubbuu keetirraa akka fiduun irraanfatiin tokko yaa dhiira keenya moonu isiniidhaan dubartii tokko irraa sii ta'uu dide an haasoftii shakkite amallisii sii ta'uu baate shari'aan keenya bal'aadha هيك وصرحوهن صراحا جميلا بفبريدان أفرا جيس جد ربي هيا مسكي قد أكت ورك هيت قالوا هيكون جب مال أك ورك هيت هيا مسكي قد أكت كم برافوتوس هيا مسكي قد دوبرتينس هيرمته إدّا سلك وتفت أك هيرمته هيا مسكي داقول ماليف كنا في ده بلا جركم في ده كنا هم بسوف شريانا كنا قول بلان إن قد مودتكم وصونا ما قرآن بيكوتاي وصونا ما حكمي بيكوتاي بلان كن انتلك نرنف انتلكن نمان هاسفت فيتوس وجنا جرات يك شكاتين الرا ارجع شك قلبين ساكون إسرها تقول أبي بقى مجاكنا نشك ارجع جده سلام عليكم وعليكم السلام انتلاه نات أنجرتو الحقي بأهلك بقى الحقي بأهلك قال في ركيت إله محريكم كيتي وجه قال جدي كم برافو تونا ما شريعة بيكوتي أنا والناس ديرا دامو نمتك فوتني تطانان إرجع فوتني
namni isin fuutan kun dubarri kun isinii ta'uu diddi feetu amalaan diddi feetu garuma fedheenu isin gaxxamuu gaafa isinii ta'uu diddu suutumaan akka rabbiin siin jedhe saniin akka rabbiin wasarrihuhunna sarahan jamiilaa jedhe otuun dhahin otuun cabsin otuu lubbuu siin baddalin ilaammee amalli keenaa ta'aan jiru galii fira keetti karaa nagaa galchite kan biraa fuutu arra balaan intala kana mudate rabbi walaa taqtulu nafsa التي حرم الله بالحق إلا يزنون لا بالحق قرآن نكجدو لبوتو كون أجيسنا جد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كراس الريتين ومن قتل قرآن نوركا سموكا سنفجأ جرا هاساور كسان أجرا